ijoollee nama isaan dhufanitti of eeggadhu kan jedhu irratti dubbadhaan mata duree of eeggadhu kan jedhu irratti waa'ee of eeggannaa irratti dubbadha jechuudha. Of eeggadhu kan jedhu. Yeroo baay'ee Waaqayyo si eegaa beenna numti keenya. Dhuguma immoo Waaqayyos nu eega. Waaqayyos eegaadha jireenya keenyaaf. Waaqayyo nama in eega yeroo hundumaa. Kun gaaffiin qabu macaafa qulqulluu keessa jira jechuudhaan. Garuu arrasa Waaqayyo nu eeguutu hin ta'ini isa Waaqayyo nutti dubbatee nuun immoo of eeggachuu qabnu irratti dubbadhaan. Ishee kana kan miisii goonu yeroo baay'ee. Yeroo tokko ijoolleen tokko maatiin abiddatti dhadheen bu'inii ittiin jettu. Abiddatti dhadhee buuti ijoolleen abiddi sun isaa guba. Abiddi sun immoo yeroo ishee gubu maal godhaa? Abiddi sun maal akka ta'e kan isheen hubattu iddatti dhadheetti buuteetti jechuudha. Dire kanaaf iyyuu maatiin jalqaba maal godhan ittimu jechuudhaan ittiin bu'in ittiin jedhanii. Har'as waan ani irratti dubbachuu barbaadu Waaqayyoo nama hundumaatti akka dubbii sagalee isaatiitti maalirraa of eeggachuu akka qabnu Waaqayyoo maalirraa akka nu eegu immoo nutti himeera jechuudha adda baasee. Kanaaf obboloota koo har'a waan irratti dubbadhu waa'ee nuun of eeggannee jiraachuun nuuf ta'u. An of eeggachuu qabu isin of eeggachuu qabdan irratti dubbadhaa jechuudhaan. Maalirraan of eeggadha gaam isa gaam. Iddoo of eeggadhu jenne maalirraa of eeggachuu qaba kiristiyaanii tokko amanaan tokko. An isin maalirraa of eeggachuu qabna Waaqayyo amma maalirraati akka nuun of eeggannu barbaada jireenya keenya keessatti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2 baafanna nuti keenya. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2. Macaafa fuuldura keessa jira waan ta'eef baafadhaa dara. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2. Lakkoofsa 9 kaasee nan dubbisa kan jedhu. Yemmus ati wanta qajeelaa ta'ee fi firdii dhugaa amanamummaadhaa fi wanta beessa ta'e hundumaa hin hubatta. Yeroo ati ogeessa taate beekumsi si gammachiisa. Of eeggannaan si golba. Hubannaanis maal ta'a? Si eega. Ishee kana naa qabadhaa. Maal jedha iddoo kanatti of eeggannaan maal godha? Si golba. Hubannaan immoo si eega. Kun baay'ee murteessaadha. Of eeggannaan si golba. Akkuma sila dubbadhee abiddatti namni hin deemu. Abidda argee namni abidda irratti achitti fiigatuun ta'een as baqata jechuudhaan. Maaliif hubannaa qaba jechuudha, ogummaa qaba jechuudha. Kan maal jedhu sammuu isaa keessa maaltu jira? Abiddi nama guba jedheetu namni tokko ijoollummaa kaasee beeka abiddi akka inni gaarii hin taane jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu maal ogummaa sanaa qaba jechuudhaan. Iddoo kanatti immoo Solomoonis kana dubbata maal jedhee dubbata keessumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 of eeggannaan si golba. Golbamuu beektu miti protection isa jechuudha. Waaqayyo gooftaan macama of eeggannaan ati yeroo of eeggattu jireenya kee eeggattu deemsa kee yeroo eeggattu ilaalcha kee yeroo eeggattu hojii kee yeroo eeggattu wanti sun maal si godha si golba maalirraa hammeenyarraati kufaatiirraa cabarraa waan hamaa ta'e hundumaarraa si eegaadha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf iyyuu hubannaan immoo maal ta'a si eega ilaalaa obbolo tokko golbamuudhaa fi eegamuu golbamuuni maa inni gaachana fakkeenyaaf yeroo biyya kana maa inni qilleensi hamaa dhufu namni hundumtuu maal jee keessa dhaqee gala boolla keessa dhaqee gala maalirraa of eeggachuudhaaf qilleensi hamaa sun dhufee akka isa fudhatee hin deemnerraati of eeggachuu eessaa bare namni itti mameera jechuudhaan hamaa akka ta'e itti mameera waan ta'eef nama mootummaatu nama eeggatuun ta'een mootummaan maal jedhanitti meera qilleensi kun yommuu dhufu wanta kana yeroo dhageessu maal jaalaliteedha iddoo itti golboo argattu protection argattu keessa gali jedheeti nutti hima jechuudha mootummaan. Waaqayyoos anaaf isinitti akka nuun of eeggannu akka nuun dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti ilaallee jireenya keenya eeggannee jiraan nutti dubbateera. Yeroo baay'ee maal dogoggorraa yeroo wanta kana yaadu waan tokko yaadaa ture. Waaqayyo wanta sagalee isaa keessatti nutti dubbate of eeggadhaa jedhee hala yoo waan tokko nutti dhufe nu eega Waaqayyo. Ishee kana irra deebiin jedha. Dubbii sagalee Waaqayyoo ala jireenya koof jireenya keessanatti ituu Waaqayyo nutti hin dubbatin wanta jireenya keenya irratti dhufu hundumaarraa Waaqayyo nu eega. Garuu dubbii sagalee Waaqayyoo irratti wanta nutti himame
akkanun of eeggannu jireenya keenya ittiin geggeessinu sanaan hin jiraannu tana responsibilitiin isaa kan koof kan keessan kan Waaqayyoo miti. Kan Waaqayyoo miti. Maaliif Waaqayyo maal jedheera cubbuu baqadhu jedheera ani immoo cubbuu wajjiniin taa'ee nan taphadha taanaan maal ta'a Waaqayyo cubbuu baqadhu naan jedheera ana waballeessaa maal godhe Waaqayyo natti meedoo nama jibbuun gaarii miti naan jedheera Waaqayyo ani immoo nama jibbatee naan Waaqayyo maal isaa dhibe namni nama jibbu immoo mootummaa Waaqayyootti hin galu kanaaf maal ta'eera mootummaa Waaqayyootti hin galu jechuudhaan isii itti galaara waan haasaa jiru Waaqayyo nutti meera amma obboleessi keenya torban darbe waa'ee jaalalaa dubbate jaalala jechuun obboloota Waaqayyo maal yoo anaan na jibbitanii mootummaa Waaqayyootti hin galtan yoo ani immoo sin jibbe mootummaa Waaqayyootti hin galu kun dhumaadha jechuudha Waaqayyo kana geeddaruu man danda'u Waaqayyo wanta Waaqayyo geeddaruu hin dandeenye sagalee isaati kanaaf nutti meera jechuudhaan maalirraa of eeggachuu qabna jechuudha amma kanarratti nama jibbuurraa of eeggachuu qabna jechuudha okay maalirraan of eegganna gaam isa jedhu irratti tokkoffaa ijoolleen hin jiran waan ta'eef dhiifama guddaa harkiin immoo teellaatti hojjeta Waaqayyo akka inni irraanfanneef of eeggachuu qabna inni jalqaba barreeffadhaa horii barreeffattan Waaqayyoon akka inni irraanfanneef of eeggachuu qaba kiristiyaan very important kun baay'ee barbaachisaadha Waaqayyoon akka inni irraanfanne namni Waaqayyoon inni irraanfata by the way waldaa dhufu jechuun Waaqayyoon irraanfachuu dhiisuu miti no miti Waaqayyoon yommuu kam irraanfata namni yeroo jireenyi ta'uuf moo yeroo jireenyi hin taaneef Waaqayyoon irraanfanna nuun macaafa qulqulluu ilaala seera keessa deebii boqonnaa jaha baafadhaa seera keessa deebii seeruma keessa deebii seera keessa deebii maal jedha lakkoofsa 10 kaastee boonaa dubbisi Waaqayyo gooftaa kee Waaqayyo gooftaan kee biyya mandaroota gurguddaa fi gaggaarii warra ati ijaarsiif kennuudhaaf abboota kee Abrahaamiif Yisihaaqiifis Yaaqoobiifis kakate kanatti yeroo si galchu dhaggeeffadhaa kakuutti dubbata Waaqayyo gooftaan kee biyya mandarootaaf gurguddootaa fi gaggaarii warra ati itti jiraattu siif kennuudhaaf abboota keef Abrahaamiif Yisihaaqiif Yaaqoobiif kakate kanatti yeroo seentutti galtuutti ilaa ittima ilaa Waaqayyo waan dubbate in godhaattiin jechaadha iddoo kanatti ani waanan Abrahaamitti Yisihaaqitti Yaaqoobitti dubbate nan godhaa ani kakuu koo irraati in godhu in sobu ani waanan siin jedhe jireenya kee keessatti nan raawwadha garuu responsibility ati immoo gochuu qabdu Israa'el jirattiin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa maalittiin jedha laakka jedhan manneen mi'a gaggaarii ati ittiin hin guutaman boolla bishaanii warra tokko hin qotin eebolaala maal jedha laala maaloo dhaggeeffadha manneen mi'a gaggaarii ati ittiin guutaman laala manneen harki keen hojjenne jechuudha maa inni Waaqayyo Kanaanitti gashee saba Israa'eliin fiizikaalii Kanaan jechuun biyya jirti ammayyuu Waaqayyo gooftaan fiizikaalii Israa'eliin biyya Misir keessaa waggaa 430 booda edda baasee booda kakuutti dubbate raawwachuuf jedheeti biyya Kanaan keessa dhaqee gale Israa'el biyya dhaqee kana keessatti immoo Waaqayyo gooftaan boojuu kenneef boojuu maalii kenneef boojuu mul'atu kenneef maal mi'aafaa kenneef qabeenyaa kenneef badhaadhummaa kenneef wanta isaan nyaatan wanta isaan dhugan lafa abboonni isaanii kaleessan qabaanne arra kenneef Waaqayyo anaaf isiniif akka nuu kenne jechuudha ani yeroon taa ilaalu jireenya nuun arra jiraannuuf jireenya Israa'elootaaf Waaqayyo yeroo sana godhe tokko dhinatti fakkaatan maaliif ituman beekin dhumee keessa galle waan baay'ee kee gallee mofa gar kara barbaadeessa ta'u Waaqayyo biyya kana nu fideetu jireenya akka Israa'elitti amma dubbachaa jiru keessatti Waaqayyo gooftaan anaaf isiniin gashi dubbiin jireenya sana kee galuutu hin ta'in dubbiin jireenya sana kee galle maal gochaa jirra nu Chibooda maal jedha eebbo boolla bishaanii warra ofii keetii hin qotin eeyyee ilaala boolla bishaanii warra ofii keetiif hin qotatini Israa'el na dhaggeeffadhu boolla bishaanii ofii keen hin qotanne keessaati innuddaa abboonni kee kan horiitti hin baasne haadhonni kee akaakiliin kee Abrahaam faa Yisihaaq faa Yaaqoob faa kan isaan itti hin baasne keeti dhuguuf jirta boolla bishaanii keessaatiin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa
harrammoo anaaf isiniin akka jedha Waaqayyo. Boolla bishaanii keessaati waan tokko hin qabne keessaati dhugaa jirta. Yeroo sana ishii Iddoo dhaaba wayinii fi mukeetii ejersaa warra ofii keetii hin dhaabin yeroo argattu nyaattees yeroo quuftu. Laala. Waaqayyo kun dinqi sagalee Waaqayyo kun iddoo dhaabaa wayinii fi mukoota ejersa warra ati ofii keen hin dhaabne yeroo argattee nyaattu. Yeroo waan barbaadde firiijii kee baastee nyaattu jechaadha Waaqayyo. Akkasinii galuuf akka bara kanaatti isinitti himuu barbaade. Yeroo waan hundumtu waan barbaade dhattee bittee nyaattu. Iddoo barbaade dhattee waan barbaadde fiddee hojjetattee ijoollee keef laattu. Ofii keef nyaattu. Yeroo jireenya foon keessatti bareedu. Yeroo bareedina miidhagina alaa yeroo argattu. Namni nyaatee nan dhufa kanaatti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ogummaan dubbii sagalee kanaa kan nuuf hagalu. Nuuf hagalu maal obboloota kun nu galeennaan jireenyi koof jireenyi keessan Waaqayyoof ta'ee darba. Wangeelli namaa galeennaan namni wangeela hubateennaan nama rakkisu beektu. Ofiisaas hin rakkisu namas hin rakkisu. Namni wangeela wallaaluurraan kan ka'e sabni kookkoodha sagalee Waaqayyoo faarfannaa dhabuurraa maal ta'eera badee jira. Keeda. Keeda. Miti naan jedhaa nama ormaa malee miti. Beekumsa dhabuurraan faarfannaa nutti irratti miti bara kana. Beekumsa dubbii sagalee Waaqayyoo dhabuurraan kan ka'e seexannis nutti taphata nuun immoo seexan ofitti taphachiisaa irraan. Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture saba Waaqayyoo kan inni ittiin seexana moo yoo jiraatu dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa itti dubbachuudhaan maaliif he knows the word. Sagalicha beeka ture Iyyasuus. Yeroo seexanni daabboo kana geeddare no. Namni maaliin biddeen duwwaan hin jiraatu maalee dubbii sagalee Waaqayyoo fide wangeela kee Waaqarraa dhufe miti maggallaxii Waaqarraa dhufeef jiru Yesuusiif kanuma Museen faa caafanii darban itti ishee godhe seexan maggallaxii illee maggallaxii Gabraan eeginaa dubbiin sagalee Waaqayyoo tokko sii kennameera itti jiraadhu ittiin deddeebiin eebbifamta. Eebbi dubbii sagalee Waaqayyoo keessa obboleessoo Waaqayyoo Waaqarraati bokkaa horii sirratti roobsu. Bokkaan horii as keessa jira yeroo dubbii sagalee Waaqayyoo qabamtee jiraatu waan Waaqayyoo siin jedhe godhu jalqabdu eebbi ituutiin barbaadni si barbaade. Si barbaada maaliif? Ituutiin barbaadni si barbaada maaliif? Jiraattee akka Waaqayyootti qabamtee. Deddeebitee akka Waaqayyootti qabamtee. Jiraataadha Waaqayyo. Jiraataadha Yesuus. Sii galaara waan haasaa jiru. Naa wajjin jirtu miti? Eshi lakkoofsa 11 irra naa deebi'e eebboo. Manneen mi'a gaggaarii ati ittiin guutiniin guutaman boolla bishaanii warra tofii hin qotin iddoo dhaaba wayinii fi mukkeetii ejersaa warra tofii ittiin dadhabin yeroo argattee nyaattees yeroo quuftu. 12 dubbisa. Okay. Eshi 12. Waaqayyoon isa biyya Gibxii mana garbummaa keessaas baase sana akka hin irraanfannetti of eeggadhu. Ilaa kun Waaqayyootti hin jedha. Isa biyya Gibxii jechuun mee boloo tokko akka salphaatti amma dubbannu nu miti. Biyya Gibxii jechuun Israa'eloonni biyya isaan mirgatti hin qabne. Sakandii nama nuun biyya kana keetti miti. Ameerikaawii yoo irratti dhalatan jiru nun immoo Ameerikaawii yoo Ameerikaawii taane iyyuu lammaffaa jedhamna miti. Israa'eloonni mirga kana iyyuu hin qaban. Mirga filamuu hin qaban filatamuu. Mirga hin qaban ture. Waaqayyo maal ittiin jedha? Ani Israa'el achi keessa dhufeen harka kootiin. Harka koosa jabaan si baase. Anatu si baase. Because kakuun si wajjin hin qaba. Waan Abrahaamitti Isaaqitti dubbadhe hin qaba. Eetu Waaqayyo akkanatti hin jedha. Waaqayyo isa biyya Gibxii mana garbummaa keessaa si baase. Har'a baay'een keenya garbummaa rakkinaa kee abaanee asirra. Garbummaa dhabuu, garbummaa jireenya hadhaa'ummaa kee Waaqayyo gooftaan nu baasee biyya jireenyi namatti tolu nu fide. Garuu har'a sitti nima Waaqayyoon wajjin jiraachaa jirta. Do you have God? Jireenya kee keessatti Waaqayyoof yeroo qabda. Eenyudha har'as jireenya kee keessatti iddoo guddaa qaba. Hojii keetti immoo Waaqayyoodha siif. Eenyudha har'a Waaqayyoo nama mana kee keessatti jalqaba jireenya kee keessatti haadha manaaf abbaan manaa waa'ee Waaqayyoo dubbattu moo waa'ee isa kanaa dubbattu yeroo hundumaa. Eenyudha har'a Waaqayyoodha moo
Isa kaleya rakkinaaf gidiraa kee si baasee si fide waaqayyoon arras akkasuma ati jalqaba jireenya keenyaati ichaarta moo wanta arra ijaan argamu wanta ijaan mul'atu kana waaqayyoo dura godhatte waaqayyoon immoo lammaffaa godhatte jira ichaarta tar of gaafattanii deebisuu qabdu eenyudha waaqayyoo arrasiif maal fakkaata waaqayyoo mana kee keetti maal fakkaata waaqayyoo jireenya kee keessatti maal fakkaata waaqayyoo ana keessatti maal fakkaata Yesuus kun inni kaleessa seenaa keenya geeddaree biyya maal fakkaata Yesuus saba waaqayyoo deebisuu qabna kana maal fakkaata Yesuus arra mana garbummaa keessaa sasi baase sana akka hin irraanfanne of eeggadhu Israa'el of eeggadhu sitti himaa saba waaqayyoo watch out inni dhufa Yesuus yoonni dhufuu dide immoo bira dhaxxati waamichi kee hin beekamu jiraadhu waaqayyoo wajjin karaa kee hin irraanfatin waaqayyoon please inni himaa kana hin irraanfatina waaqayyo olmaa waaqayyoon hin irraanfatina Okkee waaqayyo keessaa sin kaasee har'a nu babbareeche Yesuus ilma waaqayyo hin irraanfatina hin irraanfatama waamteef waaqayyo sinitti dubbachaadha irraanfannee irra moodha kaan keenya misila booliisi goro waa'ee waldaa dhufu waa'ee akkasii yeroo dubbatu because namni har'a waldaa dhaquun sodaata biyya keenya amma sa'aatii kana ati garuu mirga waaqayyo sii kennetti fayyadamtee yeroodhaan dhuftee waaqayyo waaqeffachuu hin dandeessu why because inni irraanfatte jireenya kalee waaqayyo keessaa si fide hiriyoota kaleessa waaqayyo dhiistee dhufte rakkina kaleessa waaqayyo karaa waaqayyo kaleessa keessa hin irraanfatte because in dagata namni in dagannaanis nan dagan garuu waaqayyo maal in irraanfatin Israa'el nan irraanfatin siin jecha hara waaqayyo yeroo nyaattu yeroo dhuddu yeroo fruutiin yeroo nyaanni mi'aakuni barcuma kee irra taa'u yeroo akka barbaadde fuutee nyaattu Israa'el yeroo kaleessa nyaachuutu barbaaddu orrii Gibsi sireebanii kai in nyaatin siin jecha turan yerootu barbaaddu garaan keetu barbaadu garaan kee waan ittiin bitattu dhabdee yeroo rakkachaa turte yeroo achi keessaa si baase har'a garuu kiisii kee guutee siilaadhee waan nyaattu hundumaan manni kee keessa guutee na galateeffattee nyaachuu yeroo dadhabde yeroo kadhannaallee yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u waan naa laatteef jettee nyaachuu dadhabde Israa'el hin irraanfatini siin jedha waaqayyo gooftaan maccaa hin irraanfatin obboleessa koo do you have a prayer hin kadhattaa yeroo nyaachuu fedhe sa'aatiin natti ga'e hojii hin kadhannu hin galateeffannu maaliif hojjennee fide kaa dafqeen fide kaa dafqitee fidde gutaalloo tokko xaa'etu sitti godhe torban tokko mana teesse hojii dhiiste hin irraanfatee waaqayyoon waa of eeggadhu waa fayyaan har'a akka jiru boruma barbaadinaa waaqayyo jireenyi koof jireenyi keessan afuufee beektu afuufee ishee yeroo ijoolleen berezdee ganan beektuni berezdee itti ganan afuufee sana yeroo ilaalanii waanta kun bareeddu yeroo garuu qilleensatti guutanii achi kaanime maali akkam bareeda berezdee na baluu jedhama jireenyi koof jireenyi kee akkas beektaa amma nutti bareedu daqiiqaa tokko booda namni kummee namumas akkas bareeda agartu waaqayyo na kee hafuuree anumas hin jibbisiisa yeroo na awwaaluu dhattan of eeggadhaa obboloota koo jiraadhaa waaqayyo wajjiniin namu amma sinitti bareede dubbatu kan waaqayyo yeroo keessa nama fudhu waan itti nama kee hafuuru nama of jechu kanatu hin jiru kanaaf waaqayyo maal nu jechaa dara nan irraanfatinii takka nan irraanfatin adaraasiin jedha waaqayyo nan irraa yeroo naa kennime yeroo kaleessa naa laachaa turte yeroo kaleessa naa wajjin haasaa turte yeroo kalee naa wajjin deemaa turte arras hin barbaada micaakoo hin barbaada jaalala keetti deebiisiin jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 Filaadelfiyaa jaalala keerraa kaatteetta jaalala isa jalqaba naaf qabaachaa turte sanarraa kaatteetta deebii har'a waantan sirratti hin argineen sirratti argeettiin jedha waaqayyo waldaa sanaan har'aa naaf isin akka jedha waaqayyo gooftaan maccaa sagalee isaatiin adeebinu saba waaqayyo meenan deebi'eedhaame qabdu yoo waaqayyo wajjiniin yeroo mana keessan keetti dhuga hin irraanfatinaa maaloo hin irraanfatinaa waaqayyoon hin irraanfatinaa macaafa faarfannaa 300 mee baafadhaame 300 lakkoofsa 2 maa jedha eebboo
waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo wanta gaariin hundumaa maalin ta'in in irraanfatin yaa lubbuu koo jedha namni waaqayyoo Daawit lubbuu yeroo waa sitti tolee argitu lubbuu koo waaqayyoon in irraanfatini wanta gaariin hundumaa siif godhe siif hojjete wanta gaarii waaqayyo siniif godhe jiraar hin irraanfatinaa isa sinin jedha waaqayyo gooftaan sagalee isaatiin hin irraanfatin jedha waaqayyo lammaffaa maalirraa of haa eeggannu wanti kun naa mul'ate na tola ture maalirraa of eeggannu horii jaallachuurraa of eeggachuu Dhukkubii waaqayyoon irraanfachuun ni jalqabaa horii jaallachuudha obboloota ko. Horii namni yeroo jaallatu horii ittiin fayyadaminaa nuun jenne waaqayyo. Horii jaallachuudhaa fi horii itti fayyadamuun garaagarummaa qaba akka sagalee waaqayyoo. Kanaaf isheen dubbachuu barbaade. Horii jaallachuurraa of eeggachuu qabna nun. Wangeela Maatiyus boqonnaa 6 baafadhaame. Maatiyus boqonnaa 6 lakkoofsa 19 kaase eebboo. Maatiyus 6:19 kaasi. Yesuus immoo badhaadhummaa ofii keessaniif lafa irratti iddoo biilii fi daana'oon nyaatutti hattuunis cabsitee iddoo hattuutti walitti hin qabatinaa. Eelaa. Yesuus immoo badhaadhummaa ofii keessanii lafa irratti iddoo biilii fi daanoon nyaatu. Yesuusii wanta biyya lafaa kana maaltu nyaata? Daanoon nyaata. Daanoon nu nyaata. Gaafa boolla keessa linnu wanta boolla kee jiru nu nyaataa innuma bakka. Yesuus maal jechaa jira? Ilaamee yaa saba waaqayyo keessa sagalee isaatiin. Jireenya keessan badhaadhummaa horii amma kaachaa jirtan kan gaaf tokko dhiistanii deemtu. Baankii makee allee itu nyaatin. Nama baay'ee jira tu nyaatin kan soqe. Waaqayyo immoo akkas nyaatanii gammaddanii waaqayyotti gammaddanii dabartan barbaadaa sin barsiisuu barbaada. Maal barbaada? Horii caalaa ana jaalladha horiin jaallatinaa sun jechuu barbaadaa waaqayyo. Malee badhaadhummaa jibba miti waaqayyo. No waaqayyo badhaadhummaan jibbu. Namni hundumtu akka badhaadhaa ta'u waaqayyo fedha isaati. By the way. Garuu badhaadhummaa waaqayyo barbaadu maa inni badhaadhummaa waaqayyo namaaf kennee waaqayyoon ittiin ulfeessinee waaqayyoon ittiin kabajnee waaqayyoof jiraannee mana waaqayyoof laannee hojii waaqayyoof laannee darbinu barbaada waaqayyo. Kaayyo waaqayyo isa malee badhaadhummaa jibba miti waaqayyo. Horii jibba miti waaqayyo. Horii waaqayyo jibbuuf horii waaqayyoon jaallanne jira. Macaafa qulqulluu keessaa jedha ilaa kunoo eebbotte ufi. Asuma irraa Garuu badhaadhummaa ofii keessaniif waaqa irratti iddoo biiliin yookiis daanoon hin nyaannetti hattuunis cabsitee iddoo hin aannetti walitti qabadhaa. Ameen. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama jedhe. Ilaala garaan kee yaaddi kee iddoo horiin kee jirutti mitire. Bank of America yeroo qabattanii maani baankii isheen tokko immoo maqaa ishee gashadhaa achi nattu nattamiti. Eessatti baankii yaadii keessan yoo waa'ee birrii kaa'u yeroo hundumaa baankii isa horiin keessa jiru. Because birrii kee achi jira. Yoo amma birrii kee dhattee baankii gabraa kee anaa kennaa ayidiin koo kanattee ati attuu edamtee wayi min ari'amta dogoggora dhufte obboleesso nagaan naqii baankiin kees mitii siin jedhu. Mitiire? Ajjalaara sagalee waaqayyoo namni wanta garaasaa iddoo kaatee jira. Maal jechaa garaa keessan yaada keessanii isa lafarraatti isa waaqarraa badhaadhummaa isa waaqayyoo namaaf kennu karaa Kiristoos kenname achitti olitti qabadhaa malee lafa kanarratti olitti qabachuudhaan yeroo kee ituu dabarsitu Iyesuus akkasitti dhumne jechuudha. Malee waaqayyo hin hojjetinii hojii dhiisii manatti galii siin hin jenne waaqayyo immoo baraa kana. Waaqayyo maal jechaa jira iddoo kanatti badhaadhummaa waaqayyoorraa si fageessu. Hojii waaqayyoorraa si fageessu. Hojii akkati waaqayyoon waaqeffanne si godhuu irraati of eeggadhu siin jechaara malee waaqayyo badhaadhummaarraa of eeggadhu moo siin jenna of eeggachuu qabna yeroo tokko sagalee waaqayyo hiikamatti dogoggoraatti ilaalla. Kanaaf dogoggora immoo akkatti ilaannee deema. Okay bo. Yesuus iji ibsaa dhagnaati. Iji kee fayyaa guutu yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifa hin ta'a. Eeyyee ilaala. Iji kee kun fayyaa taanaan hin ifta hin argita bakka. Akka barbaade argita maaliif ifa akka argattu akka deemtuu fi akka hojjettu kan si gargaaru maan ifa jechuudha ishii. Iji kee
iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni kee hundinuu dukkanaa in ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'ee dukkanichi hammam haa guddatu ree. Yesuus itti fufee Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan. Rakkaadha wangeela kun. Waan lama jaallachuu hin dandeessan. Waan lamaa fi gooftaa ta'uu hin dandeessan. Birriin gooftaa isinii ta'ennaani birrii sun maal sin godha sin geggeessa. Akka birrichi barbaadutti jiraattu. Waaqayyoof immoo gooftummaa jireenya keessanitti godhe Waaqayyoo sin geggeessa. Because namni maal lama bitamuu hin danda'u. Gooftaa lama bitamuu hin danda'u namni. Hafuura lama jireenya isaa keessa hin jiru jechuudha. Hafuura Waaqayyoo si keessa jira taanaan hafuurri Waaqayyoo waan ati gochuun siif ta'u hundumaa sitti hima. Waan gochuun siif ta'u hundumaa sitti hima jechuudha. Si ibsa jechuudha. Maaliif hafuurri Waaqayyoo jireenya kee keessa jira jechuudha. Gooftaan maal jechaa jira iddoo kanatti horiidhaan jireenya kee horii geggeessa taanaan hafuurri Waaqayyoo sin geggeessu jechuudha. Because horiin suni waan ati gochuun siif ta'u waan Waaqayyoof hin taane waan Waaqayyootti hin tolle wanta lafa kana irratti mul'atu bareedina biyya lafaa kana isa argamu kan Waaqayyoo irraa si fageessu akka itti gootu si godha horiin sun jechuudha. Horii si geggeessa taanaan hafuura Waaqayyoo si geggeessatu taanaan immoo maal goota beektu obboloota ko maal goona horii qabnu kanaani wanta Waaqayyootti tolu jiraannee waan Waaqayyootti gammachiisu nyaachaa dhugaa hojii Waaqayyoof immoo kan ta'u laachaa biyya lafaa irratti jireenya namatti tolu nagaa qabu jiraannee dabarra jechuudha. Maaliin geggeeffamnaan hafuura Waaqayyoon geggeeffamnaan. Wajjin jirtu miti? Okay. Yesuus jedha. Okay. 25. Kanaafis ani isinittan hima. Waa'ee jireenya keessaniitti waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiis dhagna keessaniif waan uffattaniif isin yaadda'inaa. Jireenyi nyaata irra dhagnis uffata irra guddaa hin caala mitiire. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasan, hin haamanis, gombisaatti isin galchan garuu abbaan keessan inni Waaqa irraa isaan hin soora. Ameen. Ilaamee obboloota ko. Waaqayyo maal nuun jechaa jira? Nan irraanfadhanii yeroo nuun jedhu kana Waaqayyo. Jalqaba anaa nan irraanfatinii siin jedhe. Lammaffaa immoo Waaqayyo maal nuun jechaa jira? Horii jireenya kee keessatti. Amma namni iddoo tokko dubbise. Ximiitiyoos boqonnaa isa duraa boqonnaa jaha baafadhaame. Ximiitiyoos irraa. Ximiitiyoos. Wangeelli isinitti dubbatu. Ximiitiyoos isa duraa 6:10. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Eeyyee ilaala. Horii jaallachuun namni irra kan inni olajjeesu mee horiidhaaf. Namni kan inni lubbuu obboleessa isaa kan inni baasu horiidhaaf. Horii ilaala sagalee Waaqayyoo horiin maaliidha? Burqaa maalii ta'e? Horiin hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Eeyyee hundee burqaa wanti hamaan keessaa burqu biyya lafaa irratti horiidha. Har'a namni horiidhaan olajjeessa. Horii qaban biyya hiyyeessaa kan isaan akka barbaadan godhan horii goon kennu jedhu. Akka barbaadan akka kuwaasii kan isaan nama dhiitan horii qaban sooressa horii ta'an isa ta'u horii biyyoon har'a guguddaadha jedhan biyya rakkattu kan isaan akka barbaadan godhan waanan jedhe godh ittiin jedhanii fi maaliidhaan horiidhaan. Maaliif horiin maal burqaa jallinaati horiin. Seeraan ittiin fayyadaman taanaan horiin burqaa jallinaati. Horiin immoo akkasuma burqaa gaarummaas ta'uu hin danda'a yoo seeraan itti fayyadaman. Ximiitiyoos asirratti akka jedhaga burqaan jallinaan dhumtuu horiidha. Namni horiidhaaf ol fixaa irraa biyya lafaa irratti. Horiidha waan tokko miti. Silxaanaaf horiin ol qabattee deemti. Namni irra kan inni mana hidhaatti ta'u lubbuudhaan ol balleessee ol fixu kun horiidha. Tokko miti. Biyyi lafaa yoo nama ga'uu dadhabdeetti har'a kan namni nama ol ajjeesaa jiru. Namni ol fixaa jiru. An nyaadhee ati du'e jechuudha malee. Natti dhufte horii kootiin oliin jechuudha. Kanuma bakka biyya lafaa irratti namni kan ol fixaa jiru. Waaqayyo immoo kanaaf maal jedha kanarraa of eeggadhu ati. Of eeggadhu ati. Of eeggadhu. Maaliif burqaa hammeenyaa keessa akka hin galleessiin jedha. Okay.
itti fixime eebbo. Eshi. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticharraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Ilaa. Namoonni harki tokko. Namoonni jechuudha. Namoonni anaaf isin horicharratti ija isaanii kaa'atanii hojjedhee mana argadhaa akkasintaa maal godhan amantiirraa waaqayyoo waaqeffachuurraa waldaa dhufuurraa waaqayyoof kennuurraa waaqayyoon sodaachuurraa waaqayyoo wajjiniin jireenya gaarii jiraachuurraa kadhannaarraa badaniiru. Eenyudha kana? Of gaafachuu qabdu. As keessa kan jirtan. Kana anas ni deebisa miti sinto ofii keessaniif deebisa. Amma waaqayyoo mana hojjetinaan jedheettanii hojiin dhiisina hin jenne waaqayyo. Waaqayyo kan inni isiniin jechaa horii isin qabaatiin isin hin jenne waaqayyo. Hin sooromiin hin jenne waaqayyo. Garuu ana caalaa horii kee maal hin ta'in hin jaallatin kanuma duwwaa isin hin jechaara waaqayyo. Akka na caalaa horii makee duwwaa hin godhin ani horii irra siin caalaa siin jedha waaqayyo. Qabeenyaa lafarraa irra siin caalaa. Burqaan jireenya keeti anaa siin jechaara malee waaqayyo hin sooromiin horiin argatini nama guddaan ta'in hin badhaadhin siin jechaa jirame. Kanaafiyyuu kana. Ibroota boqonnaa 13 mee baafadha Ibroota 13 5 akeeka jireenya keessi horiidhaaf sasataan ta'in Ibroota 5 13 akeeka jireenya keessa horiidhaaf sasataan ta'in wanta gaariitti nugaa jechuu waaqayyoon Akki jireenya keessanii horiidhaaf sasataa hin ta'in wanta argattanii nugaa jedha. Waaqayyo ani matumaa sin dadhabu sin buusus jedheera. Ameen. Qaalaa kun waaqayyo maal barbaada beektu? Jireenya kee keessatti nagaa beekii siin jedha waaqayyo. Bakka nagaa muka kana si yaabbatin. Kana si yaabbatin. Burtukaanii kana si nyaatin. Kana si nyaatin. Bakka mee nagaa jedhame hojii hojjechaa jirtan kanatti. Maal obboloota koo waaqayyo nagaa jedhiitii jiraadhuu siin jedha. Foonuma keessan kanaaf nagaa jechuun gosee tokko baay'ee barbaachisaadha. Irra deebii mixixsitiin baay'ee natti tolte dhaggeeffadhaa akka isheen jettu. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sasataa hin ta'in. Horiidhaan maal hin ta'in? Sasataa hin ta'inaa. Sasatamummaa beektuuti? Fudhachuu malee nama laanne. Jechuudha. Hafuurri kun maqaa Yesuus hin acabu. Warra waaqayyoo sin badhaasee warra nama badhaastan ta'a. Hin fudhattanii amee isiniif haa ta'u. Maali kun waan gaarii isinii jechaadha no. Sassatoo hin ta'inaa. Eshi wanta argattaniinis nugaa jedha. Waaqayyo ani matumaa sin dadhabu sin buusu jedheera. Bakka waaqayyo matumaa ani sin dadhabu sin buusu. Gaa sin jiraachisa jechuudha. Ati duwwaan na wajjiniin deemsa kee hundumaa jireenya kee na wajjiniin godhu ani sin dadhabu sin jedha waaqayyo. Galanni waaqayyo faa ta'u. Ameen. Okay. Sadaffaa. Maalirraa of eegganna? Raacitii warra Fariisotaa fi warra Saaduqootaarraa of eeggadha. Ishee kan sirriitti dubbadhee fixuu barbaada. Raacitii warra Fariisotaa fi warra Saaduqootaarraa of eeggadha. Waaqayyotu nu eega miti. Amma koo wanta nuun of eeggannu nutti maara malee waan waaqayyo nu eegu miti kanarraa. Maal jechuudha raacitii warra Fariisotaaf warri Saaduqootaa kun? Maa inni isaan jarri kun? Macaafa qulqulluu baafannu. Wangeela Maatiyus boqonnaa 16 baafadhaa. Maatiyus 16. Lakkoofsa 5 kaasii eebboo. 16 kaasii. Bartoonni yeroo bishaanicha gamatti ce'anitti buddeena tokkollee fudhachuu irraanfatan. Yesuus immoo ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa fi warra Saaduqootaa irraas of eeggadhaa isaaniin jedhe. Torba. Yommus isaan walii isaanii gidduutti dudubbatanii isa nuyi buddeena hin fudhatiniif akkas jedhaa jedhan. Ilaalaa haasaan haasaan. Isaan waan biddeenii maasaa namni yeroo hundumaa. Makkoon hin argina haasaaf namni barseenaa. Naaf lallabaa. Taa'ee matuu isa lallabaa jiru kan.
Paasterii arranaaf lallabii kun waaqayyo nutti araaramu. Fariisii lalaadha waan sana isaanii laa akkasumas ta'u. Iyesuus waan gabraasaa isaa waan gabraasaa. Maqaa Iyesuusin waaqayyo nutti araaramu. Wangeelii bila bartoota lakkoofsa meeshaalee makaasi akka nu faganu maalu sagalee waaqayyo lakkeen. Bartoonni yeroo bishaanicha gamatti ce'anitti buddeena tokkollee fudhachuu irraanfatan. Yesuus immoo ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa fi warra Saaduqootaa irraas of eeggadhaa isaaniin jedhe. Ilaala. Maa inni jarri kun jireenyi isaanii Saadiqootaaf Fariisota. Saadiqoonni Fariisonni jechuun luboota warra mana qulqullummaa keessa hojjetanidha. Seera warra baasan. Hojii isaanii lubaa seera baasu mana qulqullummaa keessa. Bakka jarri kun baay'ee nama dhibu keessaati yeroo hundumaa jireenyi isaanii rakkisoodha bakka. Maali kompileeks bakka waan hundumaa kompleenii jaallatu. Namni tokko akkasii amma bara kana. Waan hundumaa waan ta'u uffatamu waan hundumaa nama akkasii jira waldaa keerras. Jarri kun jireenyi isaa bakka kompleeksii ma godhu bakka waan keessumaa immoo nama jaajii gochuu jaallatu jarri kun. Jaajmentiidha isaan. Jireenya nama jaajmentii gochuu jaallatu jaroonni warri Fariisota Saadiqoonni kun. Yesuus Kiristoos maal barsiisaa jira? Of eeggadhaa isinii. Hafuurri isaanii kun hafuura salphaa isinitti hin fakkaatin. Hafuura ituun beekini dhufee isin keessa gala. Ituman beekin nama jaallattanii jibbutu. Namoonni akkasii jarri kun maal godhu? Yesuus Kiristoos irraa namoonni akka galagalan godhu. Yesuus Kiristoos duukaa namoonni akka hin deemne godhu. Yesuus Kiristoos irratti namoonni akka kaan godhu. Yeroo hundumaa hojii isaanii kana. Against Jesus. Yeroo hundumaa against Yesuus deemu. Wanta isaan dubbatan, wanta isaan godhan, Yesuus wangeela kanarraa kan mormu yeroo hundumaa. Wangeela kana ala dubbatu, jiraatu, bakka nu malee namni hin jiru. Bakka salphaate isinii kaa jarri kun jireenyi isaanii ana malee namni hin jiru warra jedhanidha. Ani qulqulluudha isin cubbamoota warra jedhan. Jaajii nama godhu yeroo hundumaa. Jarri kun Kiristoos maal ittiin jechaa jira? Jara kanarraa of eeggadhaa. Bartoonni gaammaa rakkina kan uume raacitii sanni jedheetu hin galleeffu waan ta'eef maalitti hiikkatan beektu? Raacitii ishee daabboo biddeenii wajjin hiikkatan. Inni galeera? Bakka itti dhufeef biddeen isaan waa'ee biddeenii haasa'u Yesuus waan gabraasaa. Inna isaan waa'ee dhugaa lakkee dhalaasirraa mee jedhame lakkama jedhan. Yesuus garuu kana baree yaa warra amantii hir'uuna maaliif waa'ee buddeena dhabuu keessaniitti hiiktanii walii keessan gidduutti dubbattu? Lakkoofsa 7 yommuu si'edha isaan olii isaanii gidduutti lakkoofsa 7 yommuu isaan walii isaanii gidduutti dubbatanii isa nuyi buddeena fudhataniif akkas jedhan. Waa sanaa isaan raacitii wanta gabraan dhageenye hin gaafanne waan gabraa raacitii dhagaaniitu waa'ee maalii dubbachaa jira Yesuus Kiristoos kuni nuti koo biddeeni wanta naasa'u nuti waan nyaatamu hin qabu kanaaf iyyuu wanta Yesuus Kiristoos dubbatu kuni kanaaf haasaa'anni ilaala jallina isaanii jallina nama maqaa Yesuus hafuurri kun irra saca. Arrammo na dubbisuu didde kanaaf waan ta'eef ingashinaa wanta waaqayyo isiniif laanne kanaaf maal ta'eef hin jedhinaa. Naan argine namni tokko ammaa yoon hin dubbisin dhiisee fiigoon fudhadha fakkeenya. Akka paasteriin immoo arrammoo waa fedhee na dubbisuu madideedha. Ani hin jiruum lafa sana. Hin jiruuman wanta inni yaadu waan gabraa wanta inni jiruuman ani koo waa'ee ijoollee kootii yaadaadha mana kee. Namichi immoo wanta inni rakkachaa jiru waan isa jibbisatti bakka ilaa akkasitti hin jiraatinaa maaloo saba waaqayyo wangeela isinitti hima. Wantuma negatiiviitiin fudhatina poozitiiviitiin fudhadhaa. Take that positive. Wanti na keessaa bahu hundumtu negatiivii miti. Amma isinitti lallabaan jira miti. Lallabumaan lallabu kana iyyuu naaf lallabde hin jedhina. Waaqayyoon natti dubbachaa jira kan geeddaramu fedhaa fudhadhaa. Take as a positive. Waaqayyo yeroo as dhaabatee namaan isinitti dubbatu namni isin gorsu wangeela isinitti dubbatu teessanii maduwwaa wanni isaa duwwaa hin ilaalina gaarummaa qabaa wanta inni dubbatudha. Kiristoos egaa yeroo inni dubbatu isaan gidduutti waa'ee biddeeniiti kan isaan rakkisu yeroo hundumaa. Na maal jedhe egaa lakkoofsa 8 eebboo. Yesuus garuu kana baree yaa warra amantii hir'uu maaliif waa'ee buddeena dhabuu keessaniitti hiiktanii walii keessan gidduutti dudubbattu? Ilaalaa gidduu isaaniitti siyaa Yohaannis dhageessita mamaan Phexros dhageessita mamaan Sa'u barbaade dhiisme inni waa'ee bakka
wanni achi jalqaban kanuma kan dhageesse arrammoo wanta ta'e maqaa Yesuus naaf furri kun acaba. Kun koo gareedha nama diiga waldaa diiga kanatu har'a saba keenya diigaa jira hafuurattis foonittis dhugaan isinitti mee galaara jireenyi keessan akka fayyu jedhinaa waan hundumaa namni kanaaf hin dubbatu namni kanaaf hin jiraatu waaqayyo Yesuus koo kan hin dubbatu dhageessetaa biddee inni kanaaf dubbachaa jira miti Yesuus akka isaan itti hiikkatan si'a tokkotu waan tokkotti jedhan dubbachuun barbaada lallaba sattaan garuu amma dubbadheen darba biyya dabuuf keessatti jedhanii macaafa qulqulluu kee sarootarraa of eeggadhaa jedha beektu akka keetu sarootamarraa of eeggadhaa akkasuma jedha dhugaa siniin dubbisa barbaada ennaan sarootarraa of eeggadhaa paasteriin isaa lallaba bakka sarootarraa of eeggadhaa ennaan gaafa galanii namni dubtuu biyya keessaa inni saree qabu sareedhaan to'a maal har'a sarootarraa of eeggadhaa saree ajjeesaa jedhanii hin jenneem namichi sarootarraa inni kan inni haasaa jiru raajota sobdoorraa of eeggadhaa jechaa inni barsiise gabiraadha wanta namichi jarri garuu olii galanii safara keessaa lallaba isaa jallisanii fudhataniitu saree lubbuudhaan seenaa dhugaan sinitti maadha garuu kun biyya Itoophiyaa keessatti waan ta'e saree fixan maaliif akka isaan itti dhaga'antu maal dogoggoraadha jarri kunis wanta isaan dhagaa jirantu dogoggora Yesuus waa'ee Fariisotaaf Saadiqootaa isaa waa'ee biddeenii haasa'u agartanii barcuma tokkorra ta'anii dhaggeeffatu garuu akka isaan ta'anii dhaggeeffatantu garaagarummaa qaba dubbiin akkasii jedhamti Oromoonis kas kan dhaggeeffatanii kanaaf yeroo namni waa haasa'u feeggachuu ishii lakkoofsa sagalee booko isin ammayyuu yaadanii buddeena shanan namoota kuma shaniif kennaman durraa gundoo meeqas akka walitti qabdan yaadatanii eeyyee yookiis buddeenan torban namoota kuma afuriif kennaman gundoo meeqas walitti qabdan attamittis waa'ee buddeenaaf akkan ani isinitti hin dubbatin yaadatti fudhachuu dadhabdan eeyyee anooraa citii warra Fariisotaa fi Saduqootaa of eeggadhaan jedhee isaaniin eeyyee maal akkamitti jedhe Yesuus bakka hin aareechuudhaan Yesuus mataan isaa yoona aareedhee yaada maal isin jedhe yoona maaliin argine kaleessa yeroon dinqii godhee biddeen shaniif daabbo fuudhee ma dinqii godhee gombisaa meeqa turraafi maal taatanii intee maal waamantaan akkamitti haasa'utu jedhe Yesuus eenyuna seetan ani koo waaqasa waaqarraa dhufee nama ta'ee dhalateetu sin fayyisuudhaaf immoo dinqii gochaa dinqiin hojjedhumu argitanii biddeen ishee xinnoo kanaaf haasu ani kana naasaa miti siniif agaluu jedhe Yesuus ani ittiin jedhe Yesuus kan isin itti maa jiru ricitii warra maalirraa Fariisota warra yeroo hundumaa maal nama godhan complex spirit warra yeroo judgment spirit warra qaban kanarraa maal ta'a of eeggadhaa jedha Yesuus. Of eeggadhaa irras obboloota ko. The spirit of judgment har'a waldaa kiristiyaanaa kan diigaa jiru. Har'a tokkummaa obbolootaa kan diigaa jiru. The spirit of judgment. An dhugaan sinitti waaqayyo waan na keessa kaa'e. The spirit of judgment bakka jaajiin godhinaa nama lafaa kaatanii. Nama lafaa kaanee jaajii gochuun gaarii akka hin taane sagalee waaqayyoon dubbata. Hin beeku nama baay'isaan boru wanta nasii ta'u. Aroon amasi beeka boru waan ati waaqessu godhu hin beeku. Namni as keessa jiru hundumtu boru waas hin taatan hin beeku. Keessaati waaqayyo fuudhee piraayim ministeerii kan godhu jiraachuudhaan aroon noo maatis hin beeku. Har'a sinitti lallabaan jira malee boru waaqayyo karaa inni irras hin deemtus maatis hin beeku. Yoosefiin ikkoo mana hidhaa keessaa waaqayyo gooftaan fuudheetu piraayim ministeerii biyya tokko godhe waaqayyo. Obboloonni isaa garuu Yoosefiin jaajmentii irra kaan obboleessa keenya ishee of tuultuu kan ishee ana malee namni jirutti mul'atan arginu hin jetti. Arrammoo mul'atan arginu isheef sagannaa akkas taati jedhanii obboleessa dhiiga isaanii waaqayyo isaaniif kenne fuudhanii gurguran. Araara qabeessan immoo nama gataa Yesuus darbatee naanganne nasimne waaqa darbatee nama gatu Yesuus. Obbolaana darbatan malee waaqayyo ammayyuu wajjin ture. Yoosef wajjin hin ture. Because judgmentii nama godhu waaqayyo yeroo hundumaa. Inni darbatamee biyya sana yeroo dhaqu waaqayyo wanta inni godhe sinitti himaa. Biyya inni dhaqe keessatti waaqayyo ituu inni yaadiin piraayim ministeerii biyya sanaa godheetu isaanis maatii isaanis biyya isaanis Yoosefoosh as keessaa maaltu beeka waaqayyo dibee kaasee ofirra dabartanii Ameerikaadhaaf Oromoo Itoophiyaadhaaf biyya lafaaf eebba kan taatan as kee jirtu. I don't know. Maaltu beeka waaqayyo nama akkasii kaasa as kee dibee kaasa raajii akkasii paasterii akkasii faarfataa akkasii lallabaa akkasii I don't know.
Yoosef as kee jirata maalti beeka? Kan biyyi lafaa eegacha arra garuu jaajmentii kee aba'uu qabna. Donnaa jaaj naman jaajiin godinaa please. Saadiqootarraa of eeggadhaa siin jedha Waaqayyo. Warra Fariisiyootarraa arra waldaa keessa warra jiran jiru jarri kun warra waldaa keessa dhugaan isinitti hima. Amala isaanii guyyaa gabraan isinitti hima. Jira waan ana xannaati sirriitti isin barsiisa sagalee Waaqayyo. Geeddaramuu qabna. Ila amala akkamitti beekna warra saadiqootaa fi warra immoo Fariisoota kana waldaa keetti amma akkamitti beekna? Isinitti hima wangeelarraa akkatti beekna guyyaa gabraa. Har'a garuu Waaqayyo maal akka taanu barbaanna? Akka kanarraa of eeggannu, akka hin nyaatamne. Afurri kun jireenya keenya keessa akka hin galle of eeggadhaa. No jedhaani. No, ani fudhachuu hin danda'u jedhaani. Waan tokkoon isinitti himaa. Nama yeroo dadhabina isaa argitanii, dadhabina koo yeroo argitan kan namaa naasaa. Haxxanii namatti hin dubbatinaa. Kamtu mi? Na teessisaati natti himaa. Bara baraan hin fayyaaf. Ittoo akka namni fayyaaf. Bara baraan namni suni lammata jaalalli isinii qabu kabajanni isii qabu guddaadha. Hin fayyaa lammata namni sun garuu maal jaajmentii goona taana namni sanas hin fayyisne ofiis kumneef. Kanaaf obboloota Waaqayyo hafuura meeqarraa of eeggachuu waan meeqa isinitti himerraaf wanta meeqa waan meeqa sadii tokkoffaan maal Waaqayyoon akka hin irraanfanne ilaa barreessadhaa yeroo jedhu kana. Lammaffaan immoo horii jaallachuurraa sadaffaan hoo amma waan dubbadhe maalirraa eeyyee lammata warra yeroo hunduma amma waa dubbadheen fita kana ijoollee waldaa keenyaa ijoollee keessan macaafa qulqulluu daftarii iskiriiptoo qabadhaa kottaa jedhee har'a fidatanii dhufan hin dumti isaanii dhaqaa gadi ilaalaa. Waaqayyoon mayyuu hafuura ijoollee kana isiniif alaata. Amma meeqan isinitti lallabe amma isiniin daftarii iskiriiptoo qabadhaa kottaa jedhee waldaa kana keessa dhaabadhee. Kan torban darbeen daqiiqaa 5 hin guunne gadi bu'een itti dhugaa Waaqayyoon. Hidii miin fidatee dhufe mini sonaanarra. Daqiiqaa 5 hin guunne. Torban dhuftuu macaafa qulqulluu iskiriiptoo daftarii qabadhaa kottaa jennaan. Yohaannis fa'a miti minto guurratanii. Deelleessan. Har'a nuuni dargaggoota barreessuu dandeessan as keessa. Daftarii iskiriiptoo hin qabdan maaliif barattanii galtanii akkasiin ittiin geeddaramtan barbaadna waldaan. Please jaalala Waaqayyoon isiniin jedha. Iskiriiptoo daftarii qabadhaa kottaa. Ergaa Waaqayyo dubbate. Wanta sadiin kana torban irraa isiniin gaafadha. Teeknikii irraanfattanii naan shillimaata guddaan qopheessee dhufa torban dhufa. Shillimaata guddaa nama kana sadan yaadatee natti himuuf badhaasa guddaan kennaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ameen jedhame. Waa baranneerraa eeyyee Waaqayyo waan barsiiseera galanni Gooftaa. Ani waan baradhe. Kanaaf mee dhaabbannee faarfannaa hin faarfannu kanuma irratti Waaqayyoon galateeffannee sagantaa keenya xumurraa. Dhaabadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu.